غرفة ايش شفتي كلام ما في ندف. ما في نظف ليه؟ ها؟ أنا يبارك. ايوه يبغى يروح. ايش مشكلة؟ ايش مشكلة؟ ايه؟ ايش مشكلة؟ انتو ما عندي مشكلة أنا ملا. ايش عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة. ايوه وش انتو ما عندك مشكلة؟ مجنون ولا ايش؟ مجنون؟ أنا ما في مجنون. اجل ايش انتي؟ أنا ما في مجنون. اجل ليش؟ انت جاية من اثيوبيا عشان شغل سعودية؟ ايوه. ايوه. هذا مكتب ايش كلام 2 سنة يخلص وبعدين يرجع اثيوبيا صح؟ مكتب كلام ايوه. ايوه الحين كم واحد سنة؟ وسنة ايه؟ وفيني 13 شهر. ايوه ما في خلص صح؟ سنة ثانية ما في خلاص. أنا ما بشغل دروس إثيوبيا. ايوه وانا أقول نو بيرو كلام ما في. أنا تقول موتي هنا. لا ما في موتي هنا خلص وبعدين روحي موتي هنا. لا ما في. اوكي خلاص. ما في خلاص. اوكي خلاص الحين خلاص انزل خلص شغل بعدين تعالي. يلا اوكي روحي اثيوبيا ان شاء الله. يلا إن شاء الله. يلا هاي هاي جراكي مالف تيغرو مالف نمني مرمتو دبمي اي اقنت انت تبت مدامي مچيو كان اكما ارغا جرتني مچيو كانتي متا كيسري حجتاتي مدنون جتي مراتو ادي اي يوما تنتو بيانو باسي مراتو نغدي مالي نتي مراتو متي يوما تو مراتو نغدي مالي har'a maraattu jettee mucayyoo kana arrabsiti sammuun keessa irreen hojjetu jettee nama nuu dubbatu qabnaa reeyoo waaqayyoo keenya ta'e malee hedduu garaa nama nyaata hedduun imimmaan nan boo'e gaafa mucayyoo kana argu viidiyoo ishee argu kallee nan boo'e dhugaa rabbisin jedha maaliif nyaannaadhaaf asittan du'aa jettiin dhugaadha kasitti duutii reeshiin goddee halkanii guyyaa hojjisiisti goddee midhaan ittiin kennitu hedduu nama gaddisiisa. ay carraa shamarran keenya maali garuu carraan keenya kun ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyyaadhaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo dura argitan irratti obboleettiin keenya tokko Saa'ud Arabiyaa keessatti waggaa tokkoo fi ji'a 3 erga isa hojjette erga biyya dhuftee jechuudha. Kana keessatti hirriba sin qabdu, nyaata sin qabdu, dhugaatiin qabdu, mucayyoon kun sa'aatii 24 hojjechiiste jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif wanumti qaamti isheetu hin hima jechuudha. Dhugaa huqqattee waan dubbattu walaalteeti rakkin hin jiru jettiin. Maafi mishkilettiin gubattee jechuudha. Bara gubattee bakka Itoophiyaan deemattee dhugaa jettee biiroon asitti du'a jedhaa jettee dhuguma shiiddetti dhugaa rabbii. Maaliif nyaannatu biyyaa nu baasee har'a biyya ormaa keessatti akka allaatti faffacaane beerreen gandaan duratti taphatti jechuudha. Har'a doonullee har'a doo akka biyya ormaa kanatti biyyi keenyas qabaate biyya akkatti facaanee akka allaattitti namni nutti hin taphatu. Nutis biyya bulchuu dandeenya yookiin sararatanyaa bulchuu dandeenya ta'a hin beekamu. Hundumaafuu hin darba waan ta'eef obsuudha waan hundumaayyuu garuu akka isaan duratti ta'aa jiran kanaani kan akka kanan duratti taasise biiroon keenya wanni dubbatu hin jiru. Biiroon keenya ijoollee jalaa silkiin kaasan biiroon keenya ijoollee asitti irraaggafanii daawwataniiti dallala asitti irraaggafee ijoolleen maal akka isheen keessa jirtu nyaata qabdi dhugaatii qabdi jedhanii haalli manni sussii ta'e moo hin ta'e jedhanii namni dawwalee ishii gaafatu hin jiru. Isaan asitti lubbuu isaanii kan dhaban meeqatu jira. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbi jechuudha. Anaa nyaatu saree koo buttee koo amshir guyyaa tokko hin darba waan ta'eef dhugaa waaqayyoo iddoo mucayyoo kana achii baasanii gara biyyaa ishii galchanii biyya ofiitti bishaan dhuganii jiraachuu wayya dhugaa waaqaa kan akkatti aannan ilaalanii imimmaantu nama qaba jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Maaliif garuu carraan keenya maaliif akkana ta'e? Adaraa obboloota koo yoo isin hin taane manni hin hojjetinaa yoo si hojii baate hin hojjetinaati biyya keessaan galaa dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu mucayyoon kun garaana nyaatti. Nan deema bakka Itoophiyaa asitti du'etti bakka ashii gamtee dhabdee gamtee jennaan mucayyoon kun dubbatte jechuudha baafatte waan gootu dhabdee jechuudha. Maaliif nama shidhaa iyyatu hin qabdu nama shidhaa dubbatu hin qabdu jechuudha. Biyya ormaa keessatti dararamtee jechuudha. Dhugaa maaliif garuu maaliif carraan keenya kana ta'e?
hedduu nama gaddisiisaa adaraa obboloowwan koo of eeggadhaa. Maaliif yoo manni sun isin hin taane dafaa qayyaradhaa akka sinaan irratti hin taphanne maaliif booduu ta'e dhugaa waaqayyo jechuudha. Nuti akka barbaannetti rafnee akka barbaannetti kaan agaruu ijoolleen amma reef keessattuu haddisii dhufan waggaa tokkoof waan waggaa tokkoof mana ta'an kun ijoolleen baay'ee goddaamaa jiru. Kanuu ijoolleen haddisii dhufan kunniin jechuudha. Maaliif irratti taphachaa jiru. Keessattuu ani yeroo baay'ee nan dubbadha Saudi Arabiyaa kana keessatti ijoolleen baay'ee ciccannaqamaa jirti. Baay'ee ijoollee godda'aa jiru ijoollee keenya asitti fidanii jechuudha. Keessaa dallaala asitti arraaggafee ishii fudhattee irratti taphatte jechuudha. Deemtu waggaa lama falee fixxu malee maal biiroon du'i namaan jedhanii gaafa manni naan taane waggaa mana jechuun mana qayyarachuu waggaa gisee sadii hin dandeechi. Sadiin booda biyya si galchuu malee yeroo sadii jijjiirrachuu hin dandeessu jechuudha man. Maal biiroon du'i namaan jedhaa dhuguma ishii jette mucayyoon dhugaa waaqayyo biiroon as keessatti du'i ishiidhaan jiraa. Kanaaf mucayyoo kana osoo achi mana sanii baasanii yookiin lookeeshinii akkam bilbila yoo hin qabdu yookiin ta'a maaltu beekee ishii achi baasa malee silaa biyya achi baasan. Dhugaa hedduu namatti dhaga'ama. Obboleettii koo waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu. Waanuma dubbannu wallaal. Maalibboo biiroon waggaa lama fixxu malee asiin deemtu jedhani. Maali eenyutu akkas jedhe. Dirqama manni tokko sii ta'uu baannaan waggaa gisee sadiin qayyarattanii ijoolleen keessattuu haarawaa dhuftan. Manni tokko yoo sii ta'uu baate yeroo sadiin qayyarattaa sadaffaan boodatti immoo gara biyyaa galtaa jechuudha. Kana kan beeknu nutis kan biyyatti nuun jedhanii yeroo as dhufnullee jechuudha. Manni sii ta'uu baannaan yeroo sadiin qayyaratta. Garuu amma kaa dallaalota ijoollee keenya akkaatti rakkisaa jira. Dallaalin qayyaruu fi dallaal asitti gatee biraa arraaggafee itti gurguratee ushedha. Ishiin irratti taphattee jechuudha. Akkanatti irratti taphattee majinuun jettiin takka mara. Garuu maalum goonaree garaan nu gubate hoo arguun dhiifnu arginu garaan nu gubata. Akkuma ana akkuma si'iitti isheenis kan biyya ormaa kana dalagachuu dhuftee har'a immoo dararamaa jirtu jechuudha. Obboleewwan keenya kan dararamaa jiru as keessa. Amantaadhaan kutaadhaan wal qooduun hin jiru iddoo kana keessatti jechuudha. Eenyumallee hoo ta'e jechuudha. Ilma namaati nuti Itoophiyaadhaan nu beekan malee ati saba kana kan jedhanii addaan nu fo'an hin jiru. Ati Oromoodha, ati Amaara, ati Tirgeedha kan nuun jedhan tokko hin jiru. Ati Musliima Kiristaana kan nuun jedhan hin jiru. Itoophiyaadhaan nu beeku. Kanaaf immoo ijoollee adaraa keessa sagalee walii ta'a. Viidiyoota yoo argatan akka viidiyoon kunneen facaamee biyya keessa deddeemee viidiyoo irra deddeematee akka ijoollee keenya irraa dararaan dhaabatu godha. Dhugaa Rabbii jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya asitti dhumaa jiran, asitti dararamaa jiran, biyya kana keessatti dararamaa jiran, hedduu dararamaa jiran jechuudha. Keessaa Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Saudi Arabiyaan qaata bade akka gisee duraanii sanii mati. Akka yeroodhaan dhufuu sanii iyyuu mati jechuudha. Baay'ee ijoollee keenya irratti rakkoo guddaa gochaa ni jiru. Kuni kan godhe immoo dallaala irra caala. Biiroodhaan dhufnee achitti arraaggafanii isaan birri isaanii irratti gurguratanii iddoo barbaadde akka barbaaddaa taatu lubbuun ishii jiraatte baatee namni ishii gaafatu hin jiru. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Obboloota koo adaraa. Gisee deemtanis namarraan deemtan. Abbaarraan deemtan. Biiroorraan deemtan. Biiroon kun akka iyyatee sin qabu taasisaa. Adaraa keessan waaqayyo sinaa eegu. Hedduu nama gaddisiisa. Biyya ormaa keessatti akka itti dararamu jechuun aduu ajjeestee ishiin mirga qabdi mana ofii keessatti waan ta'eef. Waan an godhuun qabu obboleettii koo waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasu. Waan na jennuun qabdu. Hedduu namatti dhaga'ama. Dhugaa Rabbi nan nyaadhan tun nama nyaattee har'a ishees akkuma anaa akkuma siinan dalagadhettee biyya ormaa dhuftees keessatti dararamaa jirti. Hin gamteef bari. Nan du'aaree jette biiroon du'ii dhuguma jette kaa du'ii jedhama. Biyya ishee galtu malee. Jara nama daa'imma kana dadhabne jara naami. Beerran maannoo tan arbaa tana dadhabne bara. Rabbi ishee haa galabbatu takka kan qalbiin ishee sammuun ishee homaa yaanne jira. Uffatteetuma kan deemtu qofa sammuun ishee akkam namaaf yaanne. Amshir maskiinatu waaqayyo si hojii yaa ta'u wanna goonu dhabne gubanne mataan nu gubate dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu takka hin gaddi Rabbi micayyoo kana. Hedduu viidiyoo kana argee mimmaan qabachuun dadhabe dhugaa waaqayyo jechuudha. Odoo ala ta'e odoos ta'e maal gootaati. Ani waan bakka gaarii jiraadha micayyoon kun bakka gaarii jirti. Obboleewwan kiyya bakka gaarii jiru. Kana gabuu bulu meeqatu jira kan dararaa jiru hantamumaa jiru meeqa jira. Maal goona obboleewwan koo biyya tunatti dukkanaa yeroo biyya keenya ta'e waliin birmannaa sitti illee immoo hanga danda'ametti sagalee